jireenyaa. Iccitii jireenyaa. Hai Ifraa, eenyuun jaaladhe naan jettesa? Moo namtichuma jaalattee maqaa isaa dagatte? Hai, namni nama jaalate maqaa isaa irraanfata? Maaliin beeka? Ijoolleen si'aanaa akkaataan keessan namaaf hin galu. Hai, ijoollee ammaan tanaa gizeettu maali? Ati hoo akkoodha? Hiriyaadhaami? Duba onaaf himi haa? Nama qaalii kan namni hundi jaalatu. Nama jaalatamaa akka magaalaa teenyaaf fakkeenya namaaf tahee jiru. Duba naaf himi haa? Faaruutti deebita. Ai ambara akka ati tilmaamtu fadheeti malee si dhoysuutti hin jiru. An tilmaamuu fadhuu hai amma maqaa dhiirotaan lakkoofsisuu deemtaati. Tokkichuma jaalatte naaf himi. Silaahuu wayii dhiira magaalaa guutuu jaalatte. Tasanii dhugaadha garuu kiyya adda. Namuu ka jaalate isaaf addaa naaf himi. Ijoollee lamaan haati isaanii guddiste. Quraana haffazan lamaan san keessaa. Beeke. Bariisaadha silaahuu unayni waan akkanaan fadhu. Beeyte. Addeetiyya jaalala fageenyaa maalitti goota? Hai fagoon ja'amuu bar dirreedoo fi hirni maal addaan fagaatti. Sabtii fi alhadaa'uu dhaquun hin danda'a. Inninis dhufuu ni danda'a. Sirrii natti hin fakkaanne. Sirriidha malee amma keessatti aan nama hanga saanaa goon harkadhu. Inni waan hundaanuu guutuudha. Diin duniyaadhaan imaanaan rabbii waan irraa hirrisee hin qabu. Baga guutamee uumame garuu jaalalti fageenya akkami? Akkana fakkaatutti aan jaalala fageenyaa dhiisii barnoonni fageenyaatu hafee jira. Maaliif? Qulqullina waan hin qabneef haa. Barnoonni fageenyaatis qulqullina hin qabu. Jaalalti fageenyaatis qulqullina hin qabdu. Wal amantiin hin jiraatu, wal shakkiitu heddummaata, dogoggora adda addaa jiraata. Naaf inni wal amanna. Yoo wal amantanillee yoo inni amanuu baateeyo. Waaniin amanamuuf inninis ni amanama jeetii yaada. Jechuun ni yaadda malee garuu miti haa. Wanniin ani yaadu hundi akkas ta'uu dhabuu mala garuu an akkas jeetiin tilmaama. Garuu akkasuma jeetiin hubadha. Mee itti yaati? Murtiin kee sirrii natti hin fakkaatu. Haadhaaf abbaan keetiis waan sii fayyaman natti hin fakkaatu garuu. Haadha abbaan kiyya waa'ee jiruutiyyaa waa'ee bultiitiyyaa maaltu isaan hin gee? Namaan jaaladhee filadhe saniif dirqamni isaanii ni kaana godhudha. Jechuun bar isaanis sii filachuu qabanii haqa sirraa qaban. Dhiisii waan akkasii guyyaa yeroo gahee laallasan. Murtii ta'e yeroodhaan yoo sirreessitee irra gaariidha. Siifis isaafis. Lakki kana caalaa waan itti yaadee murteessuun qabu. Yeroo 2500 itti yaadee murteesse. Amiino alhamdulillah dalagaa seegaltee jirta. Ilmaan keenyaas galata rabbii quraana nuuf hafazan. Rabbiin milkii irraa nuuf fidee jira. Maaltu si yaachisa nama yaaddee fakkaata? Zainab dhugaa keeti alhamdulillah. Tolli rabbii niimaa hedduun irratti arjoomee jira alhamdulillah. Haa ta'u malee jiruu ilma namaa keessatti yaanii dhuman qabu. Takka huguu tamte takka irrata. Quraanni abbaan keenya nuu qareessan hedduu jijjiirama fidee jira. Alhamdulillah illee hona obbeetiin jira. Amma gaawwanni mataan keetti yaaddoo jiru hedduu dhiiroo ijoollee tan akkamiin barnoota irra deebisnaa mana barnootaa hamseensisnaa waan kana hedduun yaachisu jira. Hayyee abbaa bariisaa kun bar laaftuudha. Mana barumsaa gaa filanneetuma bareedaa laallee neena. Asirra gaa waa hedduu jira wanni hubachuu qabnu Zainab humna ta'eenyaas gama biraatiin ammoos barnoota qulqullina qabu mana barnootaa hamtu kannaa fi akkasumas diinii fi akaadaamis kan walfaana qabu yaanni bira manuma akkoo ta'anii baratan moo nu bira baratan ammas kanneen hundi deebisa argachuu qaban. Inshaallah sanii bakkuma rabbii isaan barsiisee baratan. Mana akkoottis yoo baratan waa rakkoon qabu. Ani madarasaan keenya achitti dhiyoo waan ta'eef achi yoo baratan gaarii jeetii yaada. Afadhumee Zainab yeroo hunda ijoollee manumamaa guddattiisa ammaan dura quraanaan gaafazanii waliin jenna. Quraana xumuran duuba maaltu hafe? Nuti ilmoo teenyaa hojii yoo mana tokko hin jiraanne akkami jaalala haadha abbaa kaninaaf dubbii tanatti ilaalaa. Garuu abbaan kiyya waan takka naa hime dhiyoon tana. Maal inni? Maal si hime? Ijoolleen quraana akka gaariitti hafazan jechuun qabxii bareedduu arrifte. Ispoonsara dhaabbata isaanii godhuu jira naan jee. Ispoonsara maali? Barnoota isaanii akaadaamii akka itti fufuu danda'an. Magaalaa Dirreedawaatti barsiifnaatu jira. Nyaataa dhugaatii isaaniillee waa hunda dandeenye. Dirreedhaa mana barumsaa kami? Manni barnootaa hedduu jira. Mahadannuur jaanii achi barsiifnaa jaanna fakkaata. Jadii jaachukati? Akkasumaan se'a. Huneynii fi bariisaanis carraachi barachuu yoo horkatan hedduu bareedaadha. Meegaa waan abbaan kiyya deebi'uun numaan eega. Yoo miree kana beekuu dandeenya? Inshaallah hanga torbaan dhufutti naaf hima jeetiin eega. Hundaafuu namarratti abdachuun barbaachisaa miti.
yoo ta'es maashaallah waan gaariidha haa taatu garuu nutis karoorfachuu qabna. مرحبا أبشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا أنا ترتي مالي أدير مال تسير كتسا يدو سيني ور. أي بر خراج عند جماعة كنا روبيتين تكو ما خنان قمال لفشينتي سنوات وكنا نترشيسي. الحمد لله دي روبنينو نوروبين وقبونو مادي متي. أواز نورا كبنيسي خادو كيس نورا كبيميسا. أول ما نخنيا كنا سرب كبنيسو. أبا هو مالي بانتا من خنيا وكبا نجي كبا. أويسي خاسيتو جندا هو خاي. موني مرة ربطي بلش. مالي فبان كيتي في أمان كيتيس برسرار وجراني. مالي بلسنا تعرف نسي. مي يا المغيا مواز ميتي بليسات أنا في البيت واتي. يا أبا هو تكان بلسي في بيهم كفو. ندقي مواز أنت لبيكر عاديم تنبين. إيه تبيكر تديم دوس تنبين خالا. نخال أما لقي جي منا في الدنيا كنا كيستخا. مي مال جت يا المغو. يا المغو. مي دبيت أنا خيست مكاهي جنيني. مكاه تيتي نيني. مكاه تلي نيني برقوان سنفكهن دليل ديا المغو. خبرتم دين كيس نخيس تيس عادات نخيساس ويجرتي انت اللي بكر عاديم تنبين تبي كي تديم تنبين ني خان قبل يشين تنجي كان منغيس مي عادات نخيسا كون مجرى المغي نينجرا مي كون المغي يو فدفيت سدولا بيتي نكدي ميسي فويسا تاعتي برباد دين شيلو كاسا المغو مي مالف مكاغي نبليست أبا أن لا لنا مكاغي تس بليسو متي مكانو ما انت يالي نكتو كمون بربادو خواجان دين كن يالي نكاي غمتون بربادا سيفيو ما انت ياس دوغون غري خيسان تاموني بليت ودي ساتي مالي فكان دبيت انا غودي ان نغافتشو سين رجل جلجتني تلمامو مان مغاغي انا يكون سريمتي هاي أمد بيو ليجام ميسوري سيتي مالي في الدمي أيانتو أما سنتبر دبيني نيجا فنالي جنة متيو فاتر نيجوف تبرا ديمته أما أصله مالين دبر جت مجال أكسبه بقى فنّي داني بافنّي بو منيب تابكنا دي سيتي مجيو وي موبايل خاني باتر نيجوفن أفان روماني بيتي يادا سيب ساتشودا في عمرين سيجال كروغا يادا ولتتاي سنوفتن كان يسيني سوان را وبن كم نف أكمت تسيني يبسطو ولا تنسيا هاي أتخبي خنوي مخامي أما لا مينا دقا مجيو بكيسين را رفته أردا وي قدراتي سببا مندورا ورانا موتوماتين رجيسن سبب سني منابات ريون أنا في بايسي بكجران بيتو لبون جراتني إنتراني الله أعلم أكست جاهون وصوت الديمتو مقالات إنيتان رفته مننا ما دلقا درته سنبودا قابك دلي دوساني وجينيس والنتاني تولي أورينيو دلقا درته هو مسكاني بيتها جارتي أبراش حسن إيه بيخي أما أشي دلقا درته سنبودا قا والنتاني تي منابات akkasitti muciyyoon siyaam jaamtu san masgiidatti qabdee na fiddi hanga gaa bakka dalagaa bakkeesiin seentee hojjettu barbaadnuufi jeetiin qabee asuma mana kaaye malee dubbiin dilee isin ooftan kanaa fi bakkeesi yaaddan kanaas hin jirtu. Hayyee akkas taatu aanuu balleesse. Garuu wanta kan si gorsuu fedhe qaamaas kiyya. Hayyee mee maal jetta abba? Laal gartee tola daruu gaarii beeyta ammoo qiyaasa deemuu barbaachisaa kaa waa hundinuu hanguma humna fi toltiimisa ta'iriinuu hanguma humna si dorrobdi jaani. Ati rakkoo nama hundaatiifuu anaaf fidaa ta'a jettu. Akka isaan ammoo yeroo ammaa tanaa keessatti hin danda'amu. Abba afachumee gaafaan ijoollee yaadatu yeroo hundaa'u toltuu dalagii toltuu yaadii jetteen gorsaan turre. Nama hamtuus dalagallee tolaan galata isaa galchifnaan jetteen turre. Ambar gorsa keessan qabadheetan hojii oolchu jira abba waan akka waan haari'ataniin fiden qabu. Siitingiin kee dhugaa malee waan biraan qabu jechuudha. Namni negatiivii fi poozitiivis wal bira qabachuu qaba. Ibiddaa fi bishaan barbaachisaadha. Yaanni keetu qofa miti garuu. Haa ibsime. Baatirii itti ibsi ilaali. يا حي يا قيوم أرى وملا مجلا يا ربيتي تكا أنا دبرة تكا إسات دبرة قبة كنا رابع غندكيتي ينال أمرو دي مانسا فدو داي لقى جماعة سانخا قبة توكت جند رابع خان مي الرئيس وما ويروتي يكنا وقول جروخان والله إجتي يا في تساول جران نمقف أنا في إسا وليتين هاي أفتشومه سردو تجراسة مو مشيكتي يتناتو فكاري فانجراوا تيجي مو تنبيرات دي رويرو هاي مالتو شا خمسة اسمي
Shamize arraa oduu teenyu seenaa taraan teenyuti. Taraanarraa wadaa'e modhiiroo Ibrahim Shangalee wayya. Yaaboo akkaan informaationa qabutti wadaa'e kun arra guzaa wajjin eeguu jira jaanii. Shurraabee barate wallaahi na baastaa barate informaatiinaan malee suusuutu barate. Hattuu qaree jechuun akka keetii kana boo. Eega guuza qabaate kaasilaahu waa firraan dhorkinuti Ibrahim Shangalee kiyya kophaasaa ta'uun dhabu tanuma seena laal ansi duraan deemaa akkuma aadaa teenya ati egaa qilleensa irratti qaa godhaa bira qotta jimaasaa ni beektaa wayiinsi barsiisaa dha. Dhiyoota noo baase jimaan sabaan bira fakkaatan. Qaaboo jimaanis qaalee jaanifti. Arra buun hedhiise. Laal saree yoo dhufte foon san liftaa jasan darbitaaf. Nirra dhiyeessin jeesan. Qoy kophee firraa baase. Atis taas firraa baase kan eegale bakka buusu. Sin dhufnaan baatir ma jaratti ibsi. Allahu akbar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hay saboo kam nagu kudhan. Hay kana faadha. Oh kana ka ila duru nagaddaafat jiru. Yoon arra irraan dabarsine anaaf isa tokko. Abati. Allah na najjeesina. Allah. Itti gadhiisi. Hin sodaatin dhey. Hinitu. Sidee hay. Shamize sidee. Achumaan gabbee. Jimaas dhab waan kiyyarra dhoomu silaawu shahiideedha. Ammayyoo naddirmadha. Hay aboo ambayyoo haala faamaltu maal ta'e meeqa achi alaala sagaleen ta Ibrahim keenyaatiin saa meeqa kaa'o.